Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessan warroonni kiristaanaa taatan immoo ashama harka fuunee akkam jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa dhaqqabu. Egaa har'as akkuma baratame viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti immoo kan ilaallu bilbila keessan vaayirasiidhaan kan miidhame yoo ta'e akkamitti qulqulleessuu akka dandeessanii fi vaayirasiin bilbila keessan akka hin miine akkamitti gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Yeroo baay'ee gaafii kana namoonni baay'een na gaafatanii jiranii sababa kanaaf viidiyoo kana qabadhee isiniif dhufee jira jechaadha. Viidiyoo kana keessatti kan ilaallu guutumaan guututti vaayirasiin bilbila keessan akkamitti miidhuu akka danda'uu fi akkanumallee bilbila keessan akka hin miine vaayirasiin akkamitti qulqulleessuu akka dandeessanidha kan isinitti agarsiisu jechaadha. Dhaggeeffattoota kan koo egaa akkuma asirratti argatan bilbila kanarratti ilaaluu dandeessanii tachiin bilbila keessanii vaayirasiidhaan miidhame bilbila vaayirasiidhaan miidhame keessatti tachiin bilbila keessanii seeraan hin hojjetu jechaadha. Akkanumallee aappoonni baay'een kan akka kaameraadha kan akka feesbuukii imo maal kunniin seeraan hin hojjetan. Sababni isaas bilbilli keessan vaayirasiidhaan waan miidhameef jechaadha. Kanaafuu bilbila keessan vaayirasii irraa yeroo hundayyuu qulqulleessuun barbaachisaadha jechaadha. Sababni isaas bilbilli keessan yeroo hundayyuu vaayirasii irraa bilisa ta'e jechuun haaromii ta'a jechaadha. Kanaafuu bilbilli keessan akka haarawaa ta'uuf vaayirasii bilbila keessan yookaan istoreejii keessan miidhuu danda'an irraa dhiquun isin barbaachisa. Egaa kana akkamitti gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Egaa dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo kana keessatti kan isinitti agarsiisu ta'a jechaadha. Egaa gara barnoota keenyaatti soncii warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoo notifiikeeshinii ishee bilbilaa san ol irra godhaadha. Yeroo hundayyuu viidiyoo har'an gadhiisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa immoo laayikii fi sheer gochuun dagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceenaa nafaana turaadha. Egaa aappichi isa kanadha dhaggeeffattoota kan koo Smart Security jedhama. Baay'ee aappii ajaa'ibaati. Bilbila keessan vaayirasii irraa dhiquudhaaf isin gargaara. Egaa aappichi kun kan hojjetu neetworkii barbaada yookaan waayifii barbaada, daataa barbaada jechaadha. Kanaaf daataadhaan fayyadamtanii jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Egaa aappichi isa kanadha. Egaa aappichi isa argachuu akka dandeessan boodarra isinitti agarsiisa. Akkanumallee telegiraama kan koo irraa ni argattu. Linkii telegiraama kootii immoo as viidiyoo kana bakka itti gadhiisu descriptionii jala ni argattu jechaadha. Achirra seentanii salphumatti linkii aappicha kana telegiraama kan koo irraa ni argattu jechaadha dhaggeeffattoota kan koo. Amma gara itti fayyadamaatti seenna. Dhumarratti immoo isaa akka argattan salphumatti Play Store irraa waan argamuuf akkamitti akka argattan isinitti agarsiisa. Aappicha keessan seentu. Egaa aappiin kun xiqqoo isin tura eegaadha. Haga banutti eegaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo amma asirratti akkuma argaa jirtan bilbila kan koo speesii isaa isinitti hima jechaadha. Hagam akkatti meegabaayita meeqa akka itti fayyadamtan fakkeenyaaf ani parsantii 97 itti fayyadamee jira. GB an qabu immoo free space jechuudha. 2.9 GB free nan qaba. Asirratti start ka jedhu kana kilik gootan. Egaa checking godhee install akka godhu haga update godhu ni eegdan jechaadha. Haga dhibbaatti ni laakkaa. Beeksifni tokko tokko bifa kanaan isin dhufuu danda'ani. X godhaati of duuba bahaadha. Egaa dhaggeeffattoota kan koo yeroo jalqabaatiif gara aappii kanaatti yeroo seentan jechaadha dhaggeeffattoota kan koo permission isin gaafata allow jedhaadha. An bilbila irratti waan itti fayyadamuuf jechaadha. Akkuma argaa jirtan gubbaa kanarratti device health isin jedha. Bilbilli kan koo fayyaan isaa jechaadha dhibbarraa yeroo lakkaa'amu parsantii 40 jechaadha. Baay'ee miidhamee jira jechaadha bilbilli kan koo yeroo baay'ee hin dhiqne anis turee jira. Amma immoo device health kana akkamitti gara dhibbaa ka guunu ni ilaalla jechaadha. Tokko tokko ni ilaalla. Akkuma argartan memorii keessatti meegabaayitiin 228 kiliin godhidhaan jechaadha. Fiksi godhiidhaara. Maal sababni isaas vaayirasii adda addaatiin akka miidhameedha. Aappiin skaan godhaa jira jechaadha. Isallee fiksi akka godhudha. Baatirii kan keessa optimized godhiidhaan jechaadha. Egaa kan hundayyuu ni ilaalla jechaadha. Asirratti home jedha jalqabarratti kan argattan memoriidha. Memorii kan kenna ni dhiqna jalqabarratti. Memorii isa jedhu kana kilik gochuudhaan kiliin gootan. Kiliin ka jedhu kana kilik gootanii permission isin gaafata haala kanaan allow jettanii. Egaa dhaggeeffattoota kan koo paas keessatti memorii kan koo keessatti faayiloota argaman kan nan barbaachifne kan darbaman jechaadha. Kan hin barbaachifne optimized godhee akkuma argartan. Egaa beeksifni adda addaa isin dhufuu danda'a. Kanaafuu X godhaatii bahaadha. Yeroo hundayyuu jechuudha. Akkuma argartan asirratti optimized godhee memorii kan koo dhiqee faayiloota nan barbaachifne kan vaayirasii ta'an dhiqee jira jechaadha. Gara meegabaayitii 228 naannoo sana argitanii jirtanii duratti. Kanaafuu okeedha. Amma device health isaa akkati dabalaa deemu ilaalaadha. Bilbilli kan koo fayyummaan isaa dabalaa deema jechaadha. Inni biraa immoo kan argatu protect ka jedhu kanadha. Protect jechuun aappoonni baay'een protect isa jedhu kana kilik gootan aappoonni baay'een faayidaa akka qaban nama miidhaas ni qabani. Aappiin adda addaa hak nama godhu mataan isaaniitiyyuu. Kanaafuu aappoota akkasiis kan nan barbaachifne adda baasu jechaadha. Kan nan barbaachifne jechaadha. Kanaafuu skaan isa jedhu kana gochuudhaan akkuma argartan daataa isaa treat gochaadha. Akkuma argartan haga dhibbaatti ni lakkaa ni eegdanii. Aappii hunda isaa jechaadha. Haala argartanii aappiiwwan na fayyadan adda baasa jechaadha.
Akkuma argitan appiiwwan lamaan access na godhaa jira yookaan rakkoo qaban jechaadha. Tokkoffaa kaameraa kan koo access godhanii lammaffaa microphone access godhan. Kana jechuun yeroo isin viidiyoo adda addaa waraabdan akkanumallee sagalee adda addaa akkanumallee kaameraadhaan suuraa adda addaa kaatan appoonni kunniin isin rakkisu jechaadha. Appoonni akkana baay'ee rakkisuudha. Sababa kanaaf access isin godhan kaameraa keessa microphone keessa access waan godhaniif appoota isin barbaachifne jechaadha. Kanaafiyyuu balleessuu ni dandeessanii garuu untrust all kan jedhu kana kilik gochuudhaan yeroodhaaf waliigaltee uumaa garuu appoota akkana ofirraa balleessaadha isin jechuudhaaf barbaada. Appoonni akkana bilbila keessanirra yoo jiraate balleessaadha isin hin barbaachisu. Sababni isaas kaameraa bilbila keessanii microphone bilbila keessanii sound yookaan sagalee bilbila keessanii access gochuudhaan wanta hin taane isinirra raawwachuu danda'anii appiin faayidaa qaba akkuma jiru. Appoonni faayidaa hin qabnes kan nama haggochuudhaaf yookaan nama to'achuudhaaf uumaman waan jiraniif of eeggannoo godhaadha. Trust all isa jedhu kana kilik godhaa. Egaa akkuma argitan ammas trusteedha. Egaa akkuma argitan remove godhee jira okay jenna. Egaa ammas percentii isaanii dabala 80 irra geenyeera jechaadha. Akkuma argitan amma kan biraa immoo kan nu hafe maalidha? Baatirii kan jiru. Egaa baatiriin bilbila keessanii yeroo hundayyuu vaayirasiin miidhamu waan hin qabneef baatirii keessanis okay tan baatirii isa jiru kana asirratti wantoota dhiqxantu jira apply kan jiru kana kilik gootan ergasii alloo isa jedhu kana akkuma argitan haga 100tti akka laaka'u ni eegdanii. Egaa akkuma argitan baatirii kan koollee optimized godhee jira okay jedha jechaadha. Egaa isa lammaffaa ammas baatirii marratti jechuudha. Isa lammaffaa ammas apply gootanii ni eegdan jechaadha. Ergasii baatirii optimized godhee jira ammas okay tan. Egaa akkuma argitan device health 100 jedha percentii 100 keessaa bilbilli kan koo amma qulqullaa'ee jira clean ta'eera. Tokkoffaa memory kan koo qulqullaa'ee jira. Lammaffaa appiiwwan bilbila kan koo irratti access godhan kaameraa kan koo microphone kan koo access godhan hundi isaanii balleessee jira. Baatirii immoo qulqulleesseera. Egaa akkuma argitan baatirii qulqulleessee jira jechaadha. Baatiriin kun qulqullaa'uun faayidaan isaa baatirii qulqullina qabu itti fayyadamuudhaaf waan ta'eef yeroo hundayyuu optimized godha baatirii keessan keessattuu baatirii namoota baay'ee vaayirasii irraa kan ka'e kan damage ta'anii badan jiran. Kanaafiyyuu bilbila keessan haala kanaan dhiqaadha. Egaa appoota vaayirasii dhiqan keessa appiin kun addaadha. Kanaafiyyuu itti fayyadamaadha. Sababni isaas bilbila keessan fayyummaa isaallee asirratti isiniif sadarkaadhaan kaa'e jechaadha. Percentii hammana rakkoo qaba bilbilli kan keessa percentii hagana sirriidha isiniin jedha. Percentii 100 haga guutuutti wantoota kanneen amma isiniin jedhe kana memorii keessan pirootektii yookaan baatirii. Egaa akkuma asirratti argitan dhumarratti immoo anti hakka jedhamu kun jira. Isa kanarratti of eeggannoo akka gootanii fi namoonni egaa email keessan kaampaanii yookaan appiiwwan access godhan yoo jiraate isa keessatti email keessan galchuudhaan appoonni access isin godhe yookaan websaayitoonni access isin godhe beekuudhaaf anti hacking kun as email keessan gootanii check nu gootan jechaadha. Anti hack yookaan namoonni akka access isin godhan yookaan akkaawuntoota keessan kan feesbuukii ta'uu danda'a email keessaniin kana kan gootanii emailatti galchitanii check jettanii appiin kun yookaan websaayitiin kam akka hack isin godhe ni beektan jechaadha. Kun baay'ee adda isa godha jechaadha. Email keessan as keessa gootan check gootanii akkaawuntii keessan kamtu hack isin godhaa jira kan jedhu beekuudhaaf isin gargaara. Egaa wanti kun baay'ee cimaa ta'eedha. Itti fayyadamaadha. Haala kanaan bilbila keessan dhiquu ni dandeessan dhibbatti. Asirratti of eeggannoo guddaa godhuu wanni qabdan asirratti baatirii keessan yeroo hundayyuu optimized godhaadha. Memory keessan clean godhaadha. Maaliif vaayirasoonni hin barbaachifne wantoonni hin barbaachifne bilbila keessan irra taa'u yookaan memory keessan irra taa'u. Kanaafiyyuu wantoonni kunniin tokkoffaa bakka isin jala qabata. Lammaffaa bilbila keessan akka dadhabu godha. Wantoota kana akkanatti clean godhaa itti fayyadamaadha isin jechuudhaaf dhaggeeffattoota kan koo appii kana eessaa arganna warroota jettaniif Play Store irraa ni seentan Smart Security jettanii barreessitan. Smart Security jettanii barreessitan isa jalqaba dhufu kana kilik gootan. Akkuma argitan appii kan icon isaa kana fakkaata ana update nan godhaa yeroodhaaf jechuudha. Akkuma asirratti argitan namoota miliyoona 50 oltu buusee appii kana fayyadamaadha. Reetiin isaallee 3+dha baay'ee tokko cimaadha. Egaa appii kana buusaatii itti fayyadamaadha. Linkii isaa immoo Telegram kan koo jalatti illee ni argattu. Egaa barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata. Warroonni channel kanaaf haarawaa taatan subscribe godhaadha. Maatiiwwan channel like fi share gochuun dagatinadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatii wal deebina hora bulaa.